Nagaan Waaqayyoo fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isin wajjin haa ta'u. Akkam jirtu saba Waaqayyoo. Egaa har'a keessummaa haaraa tokko isinii qabadhee dhufee tanan jira. Keessummaa kana wajjin wal bartu jedhee tanan yaada. Keessummaan inni qabadhee dhufee nama guddaa, nama kabajamaa ayyaanni Waaqayyoo irra jiruu fi yeroo muraasaaf isteejii gubbaarra nama dhabamee ture. Har'a garuu hin arganne. Namoota kana wajjiniin wal sin barsiisuudhaaf iddoo kana taa'eera. Eenyu jettanii akka tilmaamtan yoon beekuu baadheyyuu garuu waa tilmaamuun keessan hin oolu. Maqaan kee eenyu? Hojiin kee maalinni? Hordoftoota keenyaaf akka of ibsituun barbaada. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maqaan koo Haannaa Ajjamaan jedhama. Ani kanan itti dhaladhee Aanaa Cobii Godina Shawaa Lixaadha. Egaani dhaladhee nama waggaa torbaatinan umurii waggaa torbaatinan Waaqayyoon amanadhe. Ergan Waaqayyoon amanadhee booddee nama waggaa 8tiin hojii Waaqayyoo hojjechuu eegale. Isaan booddee mana barumsaa galee barnoota koo barachaa osuman jiru. Gaafan barnoota koo baradhu kana keessatti hojii Waaqayyootiif iddoo olaanaa kennaatii hojjechaa otuman jiru. Egaa barnoota koos gara dhumaatti naannoo kutaa 10tti deeme. Isaan booddee amma kana keessatti hojii Waaqayyoo lafa baadiyyaa, lafa mijanne, lafa fagoo, lafa fardaan hin deemamne, lafa kallattii adda addaadhaan iddoon jireenya keenyaa baay'ee lafa baadiyyaa, lafa namatti hin tolle, haalli isaa iddoon isaa namatti hin tolledha. Garuu kana hundumaa keessa deemee hojii Waaqayyoo hojjechaan ture. Amma kana keessatti Waaqayyoo gargaarsa guddaa naa godhee ergan gaa'ela dhaabbadhee booddee hojii Waaqayyoo dura hojjedhu sanaa gaafan gaa'elatti seenu amma duraa ta'uu dide. Sababiin isaayyuu bakka keenyatti naannoo irratti dhalannee guddanne kana keessatti baay'ee nama hin qabnu, nama nu hordofu hin qabnu, nama nu duukaa bu'ee gara ayyaana kanaatti nu guddisu nama hin qabnu. Kophaadhuma keenya amma Waaqayyoo nu gargaare tattaafanneetu gaafan gaa'ela dhaabbadhee dhaqee mana seenee akkuma duraanan tajaajila gaafan jedhu jireenyii fi tajaajilli garaagarummaa uume. Haalli tajaajilaa fi haalli adeemsa dura maatii faana jiraataniin ulfaata. Kana booddee Waaqayyoo na gargaaree otuman jiru. Adeemsa keessa otuman jedhu jiraachuudhaaf waan tokko sammuun keessi yaadaa deema miti ree. Jiraachuudhaaf jedhee tajaajila koorraa amma durii sana miti fagaadhee garuu halkanis guyyaas dhimmi tajaajila kiyyaa yeroo hundumaa boqonnaa naan kenna. Adeemsa keessa jireenyatti seenee amma tajaajilli koo akka durii ta'uu didee balballi dura jiru sun hin cufamee nan taa'ee Waaqayyoon maneegaa nan taa'ee maneegaa. Kana booddee egaa hojii mataa koon eegalee taa'ee gaafan dadhabu jechuudha. Hojii mataa koo nan eegalee isaan booddee tuman hojjedhu egaa ijoollee mucaa waggaa gaa'ela godhee waggaa 3tti mucaa godhadhe. Okay, amma ijoollee qabda jechaadha. Obsa dhabuurraa kan ka'e hojii mataa keetti deebite jechuudha. Ijoollee lama qaba. Mucaa dhiiraa tokkoo fi mucaa dubaraa tokko qaba. Jireenyati amma jiraachaati jirtu magaalaadhuma Cobiidhaa? Cobiidhuma magaalaadha. Cobii duwwaa tokko jechuudha. Waldaa kam jirtu? Waldaa Biraana Kiristoos lakkoofsa 2 jira. Akkamii isaan waldaan Biraana Kiristoos lakkoofsi 2 siif kadhatu, si jajjabeessu, yaadaan si bukkee dhaabbatu, sagantaa kee hordofuu, maallaqa qofaan otoo hin ta'in yaadaanis si bira jiru. Waldaan Biraana Kiristoos lakkoofsi 2 na dubbistii turte. Naa kadhatti, na dubbistii, iddoon ani jiru beeku. Baay'ee kanan galateeffadhu jechaadha. Ani uummatan tajaajilaa ture keessaa baay'ee bara jireenya koo keessatti kan natti dhaga'amu rakkina ani rakkachaa ture. Maatii gidduutti rakkoo garagaraatu ture. Maaliif haalli nageenya maatii gidduu jira, haalli fayyaa maatii jira. Amma kana keessatti ammanani rakkoo rakkadhee miidhama godhe keessatti waldaan Biraana Kiristoos lakkoofsi 2 na hordofti na to'atti. Waaqayyoon naa kadhachaa dhufte. Hanga kunoo amma eenyummaan kiyya iddoo jiru akkan ilaalamee argamu kan gara kanatti iyyuu kan na fide tokko kadhannaa isaan naa kadhatanii harka kiyya na qabanii naa kadhataniiti Waaqayyoon naa waamaniiti mana kiyya dhufanii na hordofaniiti
waaqayyoon naa kadhachaa turan jechaadha. Ani har'allee borullee baay'ee waldaa Biraana Kiristoos lakkoofsa 2 nan galateeffadha jechaadha. Baay'ee waaqayyo gooftaan ammallee sanaa eebbisuun jedhaan. Aannaam kana nan si gaafadhu ijoolleen qabaa jette. Tajaajilaan ture sii jette. Ijoollee kana amma akkamittiin guddisaatii turte? Tajaajila dhaabdeettaa? Maal hojjetteetidha ijoollee kee kana jiraachisaatii jirta? Nama wanti nan hojjedhe ijoollee kana jiraachisaa jiru nagaa guddaa wayii waaqayyo mana koo keessatti naa kenne. Dadhabbii jiru, rakkina jiru, miidhama jiru, dhibee jiru keessatti waaqayyo nagaa guddaa mana koo keessatti dhangalaaseen amma har'aatti lubbuun koos ayyaanni koos iddoo jirutti eegamee jiraadheera jedhee waaqayyo guddaa nan galateeffadha. Ni guddaan nagaa mana koo keessaa ka'uun waaqayyo akkan jiraadhee har'allee fuula keessanitti dhiyaadhu ta'ee isa kana baay'ee guddaa waaqayyo nan galateeffadha. Egaa ammas maatii kiyya hojjedhee kanan jiraachisaa jiru anamma ataakiltiin hojjedha jechuudha. Wantoota nyaatamu kanan hojjedha. Dinnicha, shunkurtii, hoommanaa, sheetaa waan adda addaa kana jechuudha. Gabaa keessattan hojjedha. Kana hojjedhee tanan maatii kiyya jireenya koo of jiraachisaa jira jechuudha. Tiraakii faarfannaa akkanan hin hojjenne kan na godhe ani abbaan manaa kiyyaa wangeelaawwiidha. Dhuunfaa natsaadha jechaadha. Natsaa galgaayidha. Akkasitti tajaajila. Inni miindaan qabu, ani miindaan qabu. Galii addaa tokkommoo waan irraa arganneetoo waan tirfii ta'ee jireenya keenya qabu tokko homaa hin qabnu. Egaa maatii kana guddisuu bira darbee gara faarfannaa tiraakii hojjechuu kanaatti faayinaansiin na fidu hin jiru. Maali? Har'aarraa borutti dabarree jiraachuu jireenya akka kanaa jiraannaa jechuudha. Gabaarraa waan daldaalannee argannu kana jireenya har'aa namni wallaalee hin jiru. Kanuma keessaa daldala kana keessaa waanuma argamtu kana keessaa jireenya kana jiraannaa. Egaa sababii humni hin jirreef inni guddaan baajata kanaan naga'u waan hin qabneef, humna kanaan naga'u waan hin qabneef. Jireenya koo keessaa hojii waaqayyoo hojjechuun ijoollummayyuu kaasee sammuu koo keessatti iddoo godhatee na keessatti hafe. Baay'ee yeroo baay'ee natti dhaga'ama dhimmi tajaajila kiyyaa. Ani mana waaqayyoo keessatti malee bakka kamitti of hin argine. Bakka biraa sammuun koo hin beeku. Har'allee yoon hojjetadhu daldaalu natti mi'aawu, galii nan argadhu natti mi'aawu. Iddoo sammuun koo bakka tajaajila koo sanaa na iyya jechuudha. Boqonnaan qabu waa'ee achiitiif boqonnaan qabu. Wangeela nan lallabaa, nan faarfadhaa. Waldaa yoo kootu nu tajaajiletti har'ayyuu nan tajaajila. Kootu wangeela nu tajaajiluudhaan nan tajaajila. Toledheen. Yoo koo faarfannaa nu tajaajiluudhaan toledheen nan tajaajila. Garuu sababii dhiibbaan jireenyaa jiruuf faarfannaa tiraakii tokkittillee hojjetachuu hin dandeenye. Baay'inaanis illee yoo ta'u baate namoonni na dudubbisaa jiran jiru jechuudha. Namoonni na dudubbisanii faarfannaan kee siif hojjetamuu qabaadhanii tiraakiillee viidiyoodhumaan illee viidiyoo tokkollee siif hojjennaa faarfannaan kee achaa ba'u namnaa dhaga'u dhaloonnaa dhagaanii ergaa kana namni haa dhaggeeffatu ergaan kun si keessaa haa ba'u namoonni jedhanii na hordofaa jiran jijjiru. Egaa yoo fedha waaqayyoo ta'anis bara baay'ee waaqayyoo kadhachaan ture dhimma tajaajila kiyyaa dhimma ayyaana faarfannaa kiyyaa. Hojii kiyya ijoo isa hangafaa kan ta'e jireenya koo keessa faarfannaadha. Ani faarfannaa baay'ee nan jaalladha. Faarfannaa keessatti of argee guddadhee achumatti hafee achiis immoo ba'uun dadhabe. Achiis ba'uun dadhabe. Dheebuun koo yeroo hundumaa faarfannaa naa kennama. Garuu na keessaa ba'ee iddoo yaadamu hin ga'u. Gaafa inni barreessee waan hunduma isaa xumuree lafa kaa'ee gaafan jedhe taa'een bu'a. Boo'icha koo guddaadha waa'een faarfannaanaan. Maaliif mul'ata keetti otoo milkooftee sitti tola. Amma har'aatti ijoollummaa jalqabee mul'ata kootti milkoofne baay'een kun quuqaa kuusaa hangafaadha. Egaa yoo fedha waaqayyoo ta'e kakuun
utuu hin raawwatamin hin hafu Waaqayyo Abrahaamiif Saaraa yaadate yeroo isaatti anaanis yaadatee baranaaf fida jedhee Waaqayyo nan eega. Hamma adeemsa jireenyaa bara dheeraa hamman dadhabaa ture hamman haala hundumaadhaan iddoo gadii lafa onaa keessa ture kana keessatti gaaf tokko abdii kutadheen beeku. Gaaf tokko abdii kutadheen beeku. Waaqayyo baddaarraan haa ta'u, gammoojjiirraan haa ta'u, magaalaarraan haa ta'u, baadiyyaarraan haa ta'u. Karaa Waaqayyo dhufu hin beeku garuu Waaqayyo hin dhufa jedheetu man eega. Har'allee borullee gaaf tokko Waaqayyo hin dhufa jedhee waan an eeguuf dhufaatii Waaqayyo eegaatu man jira jechaadha. Ammayyuu abdiin kun baay'ee Waaqayyoon eegaan jira garuu karaa Waaqayyo naa dhufu immoo hin beeku. Egaa abdiin namallee yaasisu Waaqayyoon namni cimeetoo isa eeggate gaaf tokko ifa arga. Rakkinni akka malee ol ka'e biizinesii dhabuun fira dhabuun Waaqa namarraa hambisu. Beekta miti gara fuulduraatti maal karoorsita? Gara fuulduraatti karoorri ani qabu dadhabbina humna kootii gararraa Waaqayyo jiraa jedhee namana. Haala kiyya gararraa Waaqayyo jira jedhee namana. Maaliif? Danda'ummaa Waaqayyo guddaadha. Isa kana keessi koo amanee beeka. Waaqayyo hin dhufaa. Yeroo Waaqayyo dhufetti immoo wanti barbaachisaa ta'e kamiyyuu in argama. Ergaa kanachi baafachuudhaaf wanti si barbaachisu jira. Baajanni si barbaachisu jira. Namni si barbaachisu hin jira. Yoo nama qabaatte baajanni jira. Egaa kan kun yeroo Waaqayyootti hin dhufa jedhee waanan eeguuf mul'anni kiyya immoo akka bakkeetti ba'uuf inni guddaan Waaqayyoon kadhachaa jira. Isa guddaa uudhee Waaqatti nan iyya. Waaqayyo siyya koo akka dhaga'u nan beeka. Egaa Waaqayyo Ermiyaasiin boolla keessatti argee na arga. Wanti nan ammallee barbaadu akkuma nama tokkootti faarfannaa kiyyaa waraabsifadhee gara addunyaatti achi baafachuu. Inni kun mul'ata kiyya. Inafus immoo Waaqayyo hinuma godha kana achi baafachuu. Ani yeroo baay'ee gaafani lafa gabaa deemu, gaafani iddoo garaagaraa deemu, konkolaataa keessatti gaafa na argan, lafa gabaatti gaafa na argan, namoonni kaleessa ijoollummaadhaan narraa tajaajilamaa turan akkas naan jedhu. Ani bifa namaan beeku. Namni jijjiiramee guddatee jijjiirama baay'ee qaba. Namoonni na beeku. Haannaa faarfannaa san maal goote? Tajaajila sana maal goote naan jedhu. Gaafa akkas naan jedhan mataa kootti baay'ee humna ollatti dhaga'ama. Garuu abdiin kutu maalan jedhaan beektaa? Boru isa kaleessaa waan caalu arguudhaaf jirtuun jedhaan. Maaliif anaaf Waaqayyo gidduu har'ayyuu ergaan deddeebi'aa jiru waan jiruuf jechaadha. Anaaf Waaqayyo gidduu ammayyuu ergaan jira. Ammayyuu Waaqayyo halkaniif guyyaa haala kiyya iddoo kiyyatu ayyaana kiyya dhoksee narra taa'e malee halkaniif guyyaa Waaqayyo anaaf ergaadhuma haaraa fidaa dhufe jechaadha. Ani faarfannaa kan kaleessaarra kan caalu har'ayyuu barreessaa jira. Garuu namoonni isa kaleessaa sana gaafa na gaafatan sammuun koo miidhama. Waaqayyo har'a guyyaa kana naa kenne yaada koo dhukkubsate kan of keessaa baasee akkan dubbadhu Waaqayyo yeroo naa kenne guddaan ani isa galateeffadha. Namoota na beekanis yoo ta'e namoota nan beeknes yoo ta'e ani kanan jedhu inni guddaan abjuun kiyya akka naa milkaa'u Waaqayyoon naaf haa kadhatan. Baddaa gammoojjirra ala keessa baadiyyaaf magaalaarra kan jiran quuqama lammummaa quuqama ayyaana namoonni qaban Waaqayyoon naaf haa kadhatan. Inni biraan dabalee yaadaan hana ordofan. Kunoo amma silkii kiyya karaa miidiyaatiin argachuu danda'u. Yaadaan hana ordofan. Jabaadhu si faana jirra naanaa jedhan. Dhaloonni namoonni nan wajjin tajaajilaa ture. Namoonni na fuuldura jiran. Namoonni na booddeedhaan ka'an. Dhaloonni har'a kaleessa na duubaa ka'anii na dura darban. Hedduun jiru. Isaan kana na daraatti kennan inni tokko Waaqayyoon naaf haa kadhatanii. Lammaffin immoo jabaadhu otoo naan jedhanii baay'ee natti tola sammuu kootti natti tola. Inni biraan rakkoon faayinaansii akkati waan ta'e fuutee achi hin baane karaa konkolaataa irra tiraanispoortii irraa kaasee akkati fuutee waa achi hin baafne si taasisa. Si taasisa miila siidha, harka siidha, afaan siidha. Inni kun egaa anaaf dadhabama malee tokko Waaqayyoof salphaadha. Lammaffin immoo uummata keenyaaf illee baay'ee salphaadha jedhee nan amanaanii
Ergaan ani uummata kootti dabarfadhu saba koo saba Waaqayyoo saban ijoollummaa koo kaasee tajaajilaa ture. Har'allee waa'ee saba kanaatiif garaan koo baay'ee otoon isaan tajaajile ergaa keessa koo jiru baafadhee otoon isaan biraan gaadhe sabni nani dheebuu guddaa isaaniif qabu kun ergaa koo kana naaf dhaga'anii jedhaanii isa kana yaadni. Akkuma dhageessanii dhugaa dubbachuuf aannan mucaa cimtuudha. Akkasumas illee namoonni aannaadhaan nuti harka kee mirgaatii si bukkee dhaabbannaa jabaadhu siin jennaa namoonni jechuu ni barbaadani. Akkaawuntii yookiin lakkoofsi herregaa maqaa ishiitiin banamee waan jiruuf aannaa ajjamaa kan jedhu irratti jabaadhu akka isin jettaniin jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Namoonni kana dura obboleettii keenya faarfattuu aannaa irraa tajaajilamtanii eebbifamtanii jirtan. Akkasumas namoonni iyyaafachaa turtan maarree aannan kunooti. Namoonni garaa jaalalaa qabdan wangeela mootummaa waaqayyoo kana utubuu fi mul'ata nama keessa jiru bakkeetti baasuudhaan namooti beekamtan aannaadhaan as jirra jedhaani asumaan jaalala obbolummaa mul'isaa baay'ee sin jaallanna sin kabajna ulfaadhaa.